oolu isa maddeen gabaasanii jiru. Godina Gujii aanaa sorratti dhaabbanni Abkom jedhamu kan maqaa oomisha albuuda tantaanee irratti bobba'ee jiru lafa seeran ala fudhatee fi hojii hayyama malee hojjeturraa dhaabsifame. Godina Jimmatti sirna gadaa limmuu gannaa 250 ukkaamamee ture dhabamarraa hambisuuf duulli godhamaa jiru bal'aan gaggeeffamaa jira. Lammiileen Oromoo Suudii Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa Beesh jiraatan Oromoota qeef qabeenya isaanirraa naannoo 5 keessaa buqqifamaniif kan oolu qarshii Itoophiyaa 67,000 arjooman. Harka fuune daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kanneen biyya keessa fi alarraa sagantaa kanaa hordofaa jirtan martinuu akkasuma hordoftoota amantii kiristaanaa maraan baga ayyaana Faasigaatiin isin gahe jecha oduu ammaaf qabaddee dhihaadden isinitti himaan Badrii Yusufi. Ayyaanni Faasikaa hordoftoota amantii kiristaanaan biyya keessa fi alatti argamaniin kabajamaa oole. Ayyaanni kun godinoota Oromiyaa garagaraa fi guutummaa Itoophiyaa keessatti har'a bifa garagaraatiin kabajamee oolee jira. Guyyaan dhaloota Yesuus Kiristoos kan bara 2018 kun hordoftoota amantii kiristaanaa biratti ayyaana ulfina qabuu fi sirna addaa taheen waggaatti hal tokko kabajamee oola. Ayyaanni kun aadaa Oromoo qilleen wal simatuunis bifa addaatiin kabajamee oolee jira. Uummanni Oromoo ayyaana qillee tapha nyaata fi dhugaatiin akkasumas maatii fi firoottan walitti dhufuun ayyaana kana gammachuun dabarsuun beekamu. Nutis warreen ayyaana qillee fi Faasigaa kabajachaa jirtan maraan baga ittiin isin gahe ayyaanni kun kan milkii kan quufaaf badhaadhinaa isiniif haa ta'u jenna. Mootummaan wayyaanee hoggantoota aantummaa sabaa qaban summeessuuf qabsoo uummataa sakaaluuf shira xaxaa akka jiru gabaafame. Dabballoonni sirnichaaf amanamoo tahan dirqama addaa fudhatanii namoota kanneen dogoggorsuuf bobbaafamuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Abdusalaam Hasan. Ilmaan Oromoo quuqama sabummaa qaban godinootaa fi magaalota garaagaraa irra jiran sakaaluuf hojiin shira xaxuu hojjetamaa jira. Rakkoolee naannolee Oromiyaa keessatti deemaa turaniin wal qabate godinoota garaagaraatti mormiin hawaasa bal'aa hirmaachise torban tokko dura deemaa ture. Oduuwwan keenya dabraniin isin biraan ga'uun keenya kan yaadatamudha. Lixa Oromiyaatti hiriirota geggeeffaman keessaa magaalaa Naqamteetti kan geggeeffame seenaa guddaa dhiisee dabre. Hawaasni magaalaa fi naannawa sanii bahuun komii sirnicharraa qabu ifatti morme. Gaaffilee gama siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee qabus tarkaanfachiseera. Uummatni Oromoo biyya isaa irratti du'a akka hin qabne lammiileen humnaan buqqifaman akka dhaabbiin qubsiifaman weerarri daangaa xumura akka argatuu fi hidhamtootni siyaasaa gadi haa lakkifamaniin gaaffilee ijoo ture. Gaaffilee hawaasni tarkaanfachiisaniifis itti gaafatamaan waajjira dhaabaa magaalaa Naqamtee hiriiricha irratti argamuun quuqamaa fi aantummaa qabuun haasawaa gochuun hawaasa tasgabbeessuun gaaffii isaanii irraa fuudhaniiru. Sirnoota dabre keessattis mootummoota abbaa irree fonqolchuu keessatti gaheen uummata Oromoo olaanaa ta'uu ragaa bahuun qabsoo yeroo ammaa gaggeeffamaa jirus aarsaawwan qaqqaaliin dhalootni kun kafalaa jiruun daandii qabataa jiraachuu ibsuun qabsoon Oromoo sadarkaa eenyuu duubatti hin deebisne irra gaheera jedhan. Qabsoo uummata Oromoo toora kanarraan gaarii jiran irratti argama. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo amma sadarkaa abbaan barbaade boodatti deebisuu hin dandeenyee fi uummata Oromoo ifa tokkotti baasa jedhamee yaadamu irra gahee jira. Kanaaf gahee itti qabdan salphaadha. Kaleessa namni baay'een lubbuu isaa qaaliitti wareegee har'a injifannoo akkasii kana nuu kennee jira. Utuu akka kaleessaatti akkasitti waa'ee mirga keenya baanee dubbachuun hin danda'amu ture. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti namoota keenya sababa daangaa isaaniif falmachuu qofaatti lubbuun isaanii dabarteef gaddi nutti dhaga'amu guddaadha. Har'a immoo iddoo kanatti kan argamu dargaggoonni uummanni magaalaa Naqamtee amma iddoo kanatti argamtanii jirtan gadda keessan haala kanaan ibsachuun keessan gaarii ta'e amma lammiilee keenya buqqaaniifis deeggarsiis hin gochaa jirtan boris kan jajjabeeffamuu qabuu fi iddoo kan biraattis muuxannoo gaarii ta'ee kan fudhatamuu qabu. Qabsoo Oromoo daandii irraa danquu fi yaalii godhamaa jiru tooftaan irraanuuf hojjetamuu akka qabus dhaamanii. Humnoonni akkasitti hin baane gadda keenya karaa nagaadhaaf karaa dimokiraataa ta'een utuu dhiigni keenya hin dhangala'in nagaadhaan yeroo ibsannee gallu humni nutti hinaafuu fi har'a qabsoo uummata Oromoo fashaleessuudhaaf halkanii guyyaa uummata Oromoo balleessuudhaaf
ergaawwan namni kun dabarse hawaasarraa deeggarsa akka argatu gargaarus humnoota gantootaa sirnicha keessa jiraniif gammachuu akka hin kennine jiraataan magaalaa Naqamtee tokko yaada laateera. Akka namni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himetti itti gaafatamaan waajjira dhaabaa magaalaa Naqamtee kun hawaasaa hiriira baaniif haasawaa akka godhu gareen hin barbaanne akka turanii fi dubbiin inni dubbachuun hawaasa ittiin tasgabbeesse jala deemanii funaanuun hiikoo biraatti kennuun irratti ijaaramaa akka jiran dubbatu. Yeroo si uummanni keessumaan beekaa walii galatti bahee yaada isaa kan hanga jirutti ibsatee ture isaan keessatti rakkoonni waan jiru nutti fakkaate yeroo si akka dubbatamaa jirutti gariin uummata deeggarre kunis kan jiraatan fakkaatee jira. Waajjirootaan tokko keessa manni kun immoo hanga ta'e xiqqeenya uummataa qaba jedhamee fayyadamaa jira namni kun. Hanga ta'e odeeffannoo akka hin qabutti amma ta'e itti adeemaa jiraattidhaan alofaa immoo sosochii uummataa irratti hojjeta guddaa qaba. Uummanni akka bahee uummata keenya kana bira dhaabbateefis wantoota baay'ee yeroo ammaa foolee qindaa'anii jiraniifis yaada laachaa jira kan jedhamu odeeffannoon qaba. Kanaaf uummanni hanga ta'e itti adeemaa jira. Amma sa'aatii kana sochiin jira sa'aatii konsartii muuziqaa kana irratti. Kanaaf yaada tokkoomsa uummanni yeroo akkas bahee kana sida dhaabbachuuf sochii gara jirutti waan hundumtuu waan gaariidha yaadama. Inni kan manni yeroo sana hiriirri gaafa ba'amu qaamni hiriirri sun akka hin baane fedhan jiru. Akka hiriirri uummanni sun mataa kan argisiifate kan hin barbaanne hedduu jiru turani. Kana kanallee godhaa jira jiranillee kana haasa'aa jiran jiru. Kana immoo warroonni kan irratti turan jiru. Garee waan akka garee ijaaruu tokko fa'aa jira waajjiroota mootummaa keessa. Qabsoo gurguddoon aarsaawwan hadhaawaa gaafateen mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti aangawootni aantummaa uummataa qaban godinootaa fi magaalota keessatti mul'achaa jiraachuun waanuma ijaan argaa jirrudha. Aangawoota kanneen dhabamsiisuuf mootummaan wayyaanee gantoota sabaaf naatoo hin qabnee fi faayidaa dhuunfaa ofiitiif bulan gurmeessuun hoggansa aantummaa qaban cabsuuf cimsee hojjetaa jira. Magaalaa Naqamtee keessattis kan ta'aa jiru kanuma waan ta'eef hawaasni shira kanatti dammaquun kaayyoo diinaa kana akka hongeessu gaafatameera. Godina Gujii aanaa sorratti dhaabbanni Abkoob jedhamu kan maqaa oomisha albuuda tantaaniyeem irratti bobba'ee jiru lafa seeran ala fudhatee fi hojii hayyama malee hojjeturraa akka dhaabbate gabaafame. Dhaabbanni kun hojii seeran alaa kanarraa oomisha garaagaraa argatuun biyyoota alatti ergee galii olaanaa irraa argataa jira jedhame. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana akka ta'anutti qindeessee jira. Saamtonni maqaa investimentiin albuuda Oromiyaa saamanii hawaasaa gabsan bakkoota garagaraatti to'atamaa jiraachuun himame. Godina Gujii aanaa sorraatti dhaabbanni waggoota 14 oliif maqaa investimentiin albuuda tantalama misoomsootiin akka lakkoofsa biyyaatti bara 1996 lafa hektaara 5,700 fudhate Abkoom saamsamee jiraachuun dhagahame. Dhaabbanni kun hojii albuuda naanneessuu isaaf hin hayyamamne irratti bobba'uun biyya saamaa seeraan ala albuuda biyya alaatti ergaa akka ture guyyaa kaleessaa sakatta'insa taasifameen albuuda tantalamaa fi kan birootis kiloogiraama 453 tuqaa 55 kan kuufate saaxiluun to'annaa jala oolfamee jira. Bara 1996 dhalataa Eertiraa kan ta'e namni Dr. Nasrallah Ali Abdoo jedhamu kan yeroo ammaa lammummaa Ameerikaa qabu maqaa Afrikaa for Mining jedhuun lafa albuuda tantalama hektaara 5,700 fudhate kaayyoo fudhateef irra osoo hin oolchin dalleessee baroota hedduuf bu'aa malee dhuunfateera ture. Namni kun bara 2003 obboleessa isaa obbo Umar Aliitti lafa tana dabarsee kennee jira. Umaris bu'aa hawaasaaf mul'attu lafa tanarraa hin argamsiifne. Bara 2008 obbo Umar Alii lafa tanarraa lammiilee Ameerikaa James Kirejisii fi Abdii nama jedhamu waliin sadi ta'anii sheer galuun maqaa Abkoom moggaafatanii hojii isaanii cimsanii itti dhufan. Namoonni kunneen hojii daddabarsaa fi naanneessuu albuuda tantalamaa isaaniif hin hayyamamne irratti bobba'uun waldaalee fi qaamota garaagaraarraa albuuda tantalamaa bitanii. Hawaasaa fi bulchiinsa garasiitiif osoo humaan gumaachin albuuda tantalama akka waan oomishanii fakkeessuun gara biyya alaatti erguun dhaabbanni kun seeraan ala biyya saamaa turuun ibsame. Bulchiinsi kaampaanii Abkoom ogeeyyoota hojii seeraan nuuf hin hayyamamne maaliif hojjanna jedhan kanneen akka dargaggoo Gammadaa Ayyaansaa, Masarat Mokonnin, Gammachiis Waaqayyoo, Roobee Buzunaa, Tsaggaayee Waatee, Kabba Bushii fi Ideemaa akkasuma namoota yeroof maqaan isaanii hin baramin hojiirraa arihee jira. Gochoota kanaa fi kan birootinis kaampaaniin Abkoom himannaan akka irratti banamu taasifame. Jiraattonni naannichaatis haalli kun isaan gammachiisuu himan. Yakka maxxantoonni gaggeessaa jiran irratti araarama tokko malee kan qabsaawaa jiran tahuu biiroon bishaan albuudaa fi enerjii Oromiyaa dubbatama. Saamtota saaxiluufis hirmaannaan hawaasaa cimaa akka ta'e ibsuun fedhii fi faayidaa uummataa warreen cabsanii hojii bifa kanarratti bobba'an balleessuuf uummanni Oromoo hundi cinaa dhaabbachuu akka qabu waajjirichi dhaamsa dabarfatama.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Olancit keessatti waraanni wayyaanee yeroo dheeraaf magaalattii keessa qubsiifamee jiraattota irratti miidhaalee garaagaraa geessisaa akka jiru jiraattonni himan. Tibba kana ammoo humni waraanaa naannicha maaddeeffatee jiru kun duula hidhaa fi dararaa garaagaraa uummata irratti geggeessaa akka jiru gabaafamee jira. Muhammad Fantaallee gabaasa kana qindeessee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa aanaalee hedduu keessa qubsiifame hawaasa nagayaa doorsisuu miidhaa irraan gahuu fi hidhuu cimsee itti fufee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Olancitiitti raayyaan ittisa biyyaa lakkoofsan 300 olitti tilmaamamu kan magaalattii keessa qubsiifame naannicha maaddeeffachuun yeroo barbaadetti uummata nagayaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa dargaggoota hedduus immoo hidhaa tureera. Waraanni kun duraan bulchiinsa magaalattii fi waajjira bulchiinsaa giddu gala godhachuun haala jiru to'ata. Tibba kana immoo magaalaa keessa naanna'uun miidhaa garaagaraa hawaasa irratti dhaqqabsiisaa akka jiru jiraattonni naannichaa himan. Guyyaa kaleessaa ammajii 6 bara 2018 ijoollee shamizii suuraa odaa ofirraa qabu uffatanii deeman ilaalcha addaa qabdan jechuudhaan ganama kararraa qabuun gara mana hidhaatti erga naqanii booda manguddoonni fi dargaggoonni naannichaa gurmaa'uun waajjira aanaa dhaqanii dargaggoonni kun yakka tokko malee huccuu odaa qabu waan uffataniif qofa hidhamuu hin qaban jechuun gaaffii bulchiinsa aanaatiif dhiyeessan. Tokkummaan jiraattota naannichaa bulchiinsa aanaa dirqisiisuun namoonni lamaan hidhaman barsiisaa Tokkummaa Dachaasa fi dargaggoo Warquu Jaadaa jedhaman mirga wabiitiin gara galgalaa halkan sa'a lamatti akka gadi dhiifamanis jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Wanni jiru kaleessa guyyaa gabaa ture barsiisaa Tokkummaa Dachaasaa kan jedhamu fi bitaa daldala qaama nama baalee ta'u Warquu Jaadaa kan jedhamu karaa irratti makalaasaan shamshiin maxxanfamee jira fakkaatee deemtee jechuudha. Makalaasaan fuudhee gara makalaasaan fuudhee galchee dhumarra olii gadi bilbilee maal jennu warra waajjira bilisummaa aanatti bilbilee deemnee gibbii gaafatannu gadi dhiifnu akka jechuun maal jechuudha. Siyaasaa maal jedhanii ijoollee baay'ee ammachaa turanii dhumarra ijoollee gara waajjira poolisii ajjeefamsanii gara sun fudhatanii galgala dhumarra waa bidhaan waajjira poolisii galgalarra halkan sa'aatii lamarra gadi dhiise dargaggoonni jedhanii maaliif naannoo jedhanii gaafannaan waa bidhaan gadhiisanii aanaa keenyatti akka magaalaan rakkoon jiru haalli magaalittii illee hedduu baay'ee ulfaataadha. Yeroo barbaadan saa barbaadan si baanii koo barbaadan nama godhuu barbaadu bulchiinsa magaalaa keessa yoo xiqqaate namoota 300 ol jiran kan du'an. Haalli waraanni wayyaanee magaalattii keessa qubsiifame halkanis ta'ee guyyaa akka barbaadetti miidhaa hawaasa irraan gahaa jiru immoo hedduu yaaddessaa akka ta'ee fi dhimma kana jiraattonni yeroo hedduu bulchiinsa aanaa deemuun raayyaan ittisa wayyaanee akka irraa kaafamuuf gaafatanii turan. Bulchiinsa aanaatis deebii humna keenya ol jedhu akka deebiseefidha kan jiraattonni dubbatan. Dabalataanis waraanni wayyaanee magaalattii keessa qubate kun kaabinoonni aanichaa fi hawaasni naannichaa walitti dhiheenyaan akka hojjetaniif gufuu ta'eera. Kun immoo haaromsi labsamaa jirus aanaa Boosatitti akka hin milkoofneef huuba qoonqoo akka ta'ee fi dabballoonni opiidiyoo seektaroota adda addaa keessatti argamanis aantummaa hawaasatiin akka hin sochooneef wal shakkiin shira wayyaaneen xaxameen burjaajaa akka jiranidha kan dhagahame. Kanaaf waraanni mootummaa federaalaa magaalattii ukkaamsuun hawaasa doorsisaa jiru haa kaafamuu fi hojjettoonni mootummaa dhimma fedhe irratti dursa hawaasaaf laachuun cimsanii hojjechuu akka qabaniin yaada jiraattota godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Olancitiiti. Akka waliigalattis waraanni wayyaanee yakka ajjeechaa godinoota garaagaraa keessatti raawwateef akka gaafatamuu fi guutummattis Oromiyaa keessaa akka bahu uummanni gaafataa jira. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa keessatti sirni gadaa Limmuu waggaa 250 addaan citee ture deebi'ee akka latuuf qeeroo fi manguddoonni naannichaa tattaaffii garaagaraa godhuu irratti argamu. Gama biraatiin humni poolisii federaalaa wayyaanee qeeroo Oromoo 68 sirna gadaa Odaa Timjeet irratti gaggeeffamaa jiru kanarraa qooda fudhatuuf imalaa turan magaalaa Suntoo keessatti hidhuu isaanii maddeen keenyaa gabaasanii jiru. Faayizaa Iliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Mootummaa wayyaanee hidhaa fi doorsisaa qeerroo Oromoo irratti raawwachaa jiru cimsee itti fufeeti jira. Uummanni Oromootis hidhaa fi dararaa isaanirra gahaa jiru kanaaf jilbiibbachuu hin hayyamne. Haaluma kanaan walqabatee Oromoonni godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa keessatti argaman sirna gadaa Limmuu waggaa 250 dura addaan citee ture deebisanii haaromsuuf tattaaffii manguddoonnii fi qeerroon naannichaa godhaa turan cimsee itti fufeeti jira. Gama biraatiin humni poolisii federaalaa wayyaanee sirna gaggeeffamuuf taa'u kana gufachiisuudhaaf qeerroo Oromoo 68 sirna gadaa Odaa Timjeetti gaggeeffamaa jiru irratti argamuuf imalaa turan magaalaa Suntuu keessatti hidhamuu maddeen keenya gabaasan. Akka namni achirraa dubbifne yaadanuuf kennetti
barreessaa koree gadaa maccaa kan ta'e barsiisaa Asaffaa Shaaruu dabalatee qeerroleen 8 gaafa kibxataa jechuunis amajjii 2 halkan agaaziidhaan ukkaanfamanii gara Jimmaa geeffamanii turan keessaa guyyaa dheengaddaa manni murtii olaanaa godina Jimmaa qeerrolee 7 mata mataan wabii qarshii 500 mirga wabii isaanii eegsisee akka gadi lakkise odeeffannoon achirraa nu gahe ni mul'isa. Qeerroleen Oromoo gadi dhiifamanii maatii isaaniitti deebi'an kunneen hundi isaaniitu dhalattoota magaalaa Ambuyyee yoo ta'an maqaan isaaniitis Asaffaa Shaaruu, Ajaayib Abbaa Rashaad, Khayruu Naasir, Nasruu Sultaan, Reis Naasir, Kaamil Naasirii fi Saifuu Hassan kan jedhaman qeerroleen Jimmaa beeksifte. Namni maqaan isaa Fadlii Yaasiin jedhamu ammoo qajeelcha poolisii godina Jimmaatti kan hidhame mana murtiitti guyyaa irraa isaanii wajjin osoo hin dhiyeeffamin biraa akka hafes dubbatan. Namoonni qophii gadaa limmuu gadi dhaabuuf gara Odaa Timjitti osoo imalanii konkolaataa 3 keessaa qabamanii turan kanneen 50 ta'an ammas mana murtiitti osoo hin dhiyaatin dararamaa akka jirantu dhaga'ame. Walumaa galatti hidhamtoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman aanaa limmuu Hoossaa keessatti dhimmi isaanii gara mana murtii aanichaatiin lafarra harkifamee miidhamaa akka jiran maatiin isaanii dubbatan. Kanaafuu qaamonni waajjira haqaa godina Jimmaa hatattamaan dhimma kanarratti akka hojjetan cimsanii gaafachuu irratti argamu. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen Oromoota hedduu irratti dhiibbaa fi cunqursaa garaagaraa irratti raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Kana immoo qeerroon Jimmaa cimsanii mormuu irratti argamu. Hawaasni Oromoo Su'uudii Arabiyaa jiraatan lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniif kan oolu gargaarsa maallaqaa arjooman. Lammiileen Oromoo Su'uudii Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa Beesh jiraatan Oromoota naannoo 5 keessaa qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniif kan oolu qarshii Itoophiyaa 67,000 arjoomanii jiru. Usmaan Bayyuu gabaasa kan akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhalattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa Beesh jiraatan Oromoota qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniif gargaarsa maallaqaa taasisaniiru. Akka namni tokko kan koree maallaqa gargaarsaa kana walitti qabaatiin turan keessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsetti hawaasni Oromoo kutaa Jiizaan jiraatan walitti dhufuudhaan aantummaa lammii isaaniitiif qaban agarsiisaniiru jedhan. Gargaarsi walitti qabamuun gara biyyatti ergame kun birri 67 akka ta'e ibsuun fuulduraafillee hanga lammiileen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun rakkachaa jiran qubatanii jireenya tasgabbaa jiraachuu eegalanitti gargaarsa eegallee itti fufna jechuun waadaa galaniiru. Hawaasa keenya kan naannoo Somaaliyaa irraa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqee gargaaruudhaaf koreen hawaasa Suud Arabiyaa kan Jiizaan magaalaa Beesh waan qaban irraa walitti bubuusuudhaan gargaarsa yeroodhaaf qarshii 67,000 gargaarsa nuuf godhanii jiru. Fuula duraaf immoo bal'inaan hawaasni magaalaa Beeshii fi akkasuma kutaa Jiizaanitti hirmaannaa cimaa taasisuudhaaf fuula duraaf ji'a waan silaa barbaachisu hunda raawwachuudhaaf waadaa galanii waan jiraniif fuula duraaf ciminaan waan kana godhuudhaaf fakkeenya nu godhachuudhaan akka nu cinaa dhaabbatanii hawaasa keenya naannoo Somaaliyaa irraa buqqee kana hamma isaan qubatanii iddoo argatanitti tumsa barbaachisu gochuudhaaf waadaa galanii jiranii. Lammiilee keenya shira mootummaa abbaa irree wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaliyaa abdiilleetiin xaxameen dhiibamanii qe'ee isaanii irraa ari'aman deebisanii dhaabuuf hawaasni bal'aan biyya keessaa fi alaan abbootiin qabeenyaa Oromoo fi ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra faca'anii jiraataniin hojiileen nama boonsan hedduun hojjetamaatiin jiru. Bulchiinsi magaalota Oromiyaa hedduun lammiilee miidhaman kanneen ofitti fuudhanii qubsiisuudhaaf aantummaa sabaa agarsiisuun lafa manneen jireenyaa itti ijaaraman kennuun ijaarsi manneenii hirmaannaa hawaasa naannawa sana jiraataniin hojiin ijaarsaa cimee itti fufeera. Godaantota Liibiyaa gara Xaaliyaanii imalaa turan keessaa 8 bishaaniin akka nyaataman sabaa himaaleen gabaasanii jiru. Godaantonni 84 ammoo lubbuun akka baraaraman maddeen gabaasanii jiru. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godaantonni bidiruun ittiin imalaa turan bishaaniin liqimfamte 8 galaana Liibiyaa fi Xaaliyaanii jidduutti bishaaniin nyaatamanii kanneen biroo 84 lubbuun baraaraman. Akka dhaabbanni biyya Ispeen tokko jirutti namoonni biroo hedduun doonii sanirra turan bishaaniin dhidhimanii fi duun isaanii addan bahin hedduutu jira. Imalli karaa Liibiyaatiin Awurooppaatti cehu yeroo dheeraaf lubbuu lammiilee Afrikaa 60,000 galaafatus balaan amma godaantota galaana Liibiyaa keessatti dhaqqabe kun erga barri haarayni 2018 seene kun isa duraati. Erga bara 2000 as godaantonni 24,000 galaana Liibiyaa fi Xaaliyaanii jidduutti dhumatanii jiru. Humni galaana Xaaliyaanii akka jirutti kanneen bidiruun imalchiifaman sun meeshaa xayyaarri ittiin ilaalamu qabaachaa turan. Lubbuu baraartonni godaantota bishaaniin liqimfaman lubbuun jiran barbaacha itti fufanii jiru. Gamtaan Awurooppaa ibsa dhiheenya kana baaseen lakkoofsi godaantota gara Awurooppaa imalanii bara 2017 gad bu'ee ture. Bara 2017 keessa godaantonni 3,000
osoo gara Awurooppaa qaxxaamuruuf yaalan galaana Liibiyaa fi Xaaliyaanii keessatti gaagaamanii jiru. Gattikkaachuu godaantota kanaaf sababaa kan ta'e eegumsi daangaa cimuu fi waliigaltee Turkii waliin irra gahame lammiileen biyya sanii akka gara Awurooppaa hin godaanne ittisuutii jedhame.